Nagaa faraarri ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundatti isiniif baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii waaqayyoo waldaa Qulqulluu keessatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu? Nagaa keessanii ani obboleessi keessan bakka hin jiru hundumaatti nagaa irraa afaan qabaa. Abbaan nagaa keenyaa waaqayyo gooftaan bara baraan maqaan isaa ajajamu. Egaa tajaajiltoonni waldaa kana keessattis kallattii garaagaraatiin kan hojii waaqayyoo hojjechaa jirtan waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Egaa baatiin kun baatii Ramadaanaati. Baatii Ramadaanaa kana keessatti immoo hojii baay'eetu egaa hojjechaa dadhabaadha kan isin ooltanii. Egaa keessumaa gara galgalaa hojiin baay'ee isinitti baay'ata. Egaa namoonni kaanillee baay'een keessan hojii kana irratti muuxannoo qabdu. Namoonni tarii haaraa gara biyya Arabaa deemtanii hojiin kun haaraa isinitti ta'e namoonni tokko tokko yoo jiraattan egaa hojii kana irratti gaan of eeggannoo guddaa gochuu danda'utu isinirraa eegama. Yeroo waa tokko tokko hojjettan fakkeenyaaf ibsaa fa'aa dhaamsuu, waan ittiin bisheessitan fa'aa dhaamsuu danda'uu fa'aa qabdu. Egaa kana fa'aa dagachuu hin qabdanii. Kana qofatu hin taane waan gootan hundumaa immoo hubannaadhaan gochuutu isinirraa eegama. Egaa firoota koo of eeggannoonis baay'ee gaariidha, baay'ee murteessaadha. Egaa isin karaa kanaatiin waan isinirraa eegamu gochuudha. Waaqayyo immoo karaa biraa isin eegaa, isin gargaaraa. Waaqayyo isin wajjin immoo jira. Egaa firoota koo kana isiniin jedheetan gara barumsa keenyaa kitaaba qulqulluu kan jedhu kanaan dura barachaa turreerra. Kutaa 3ffaa yeroo darbe keessatti macaafa kakuu haaraa kan jedhu walii wajjin ilaalaa turreerra. Macaafota kakuu haaraa bakka gurguddaa afuritti qoodneedha kan nuti walii wajjin ilaalaa turre. Isaanis macaafota wangeelaa baay'ina 4, macaafa seenaa baay'inni isaa 1, macaafota ergaa baay'inni isaa 21 fi macaafa mul'ataa baay'ina 1 akka ta'e yeroo darbe gaa kaafnee kana hundumaa walii wajjin ilaalaa turreerra. Isin yaadachiisitan gara barumsa keenya har'aatti immoo isin dabarsa. Kana qofatu hin taane macaafni qulqulluun kitaaba biraarraa maaliin adda ta'e kan jedhu qabxii 9 kaafnee walii wajjin ilaalaa turreerra. Hafuura qulqulluudhaan yaadi waaqayyoo barreeffamuusaa tokkoffaa irratti isinitti himeera. Kakuu moofaa keessatti kan dubbatame, kakuu haaraa keessatti raawwatamuusaa, jireenya du'a garasiitiif kallattii agarsiisuusaa, namoota jijjiiruu irratti ga'ee qabaachuusaa, guutumaa guutuutti dhugaa ta'uusaa, kan hin mamamne ta'uusaa, namoota hundumaaf sagalee misraachoo ta'uusaa, kan waggoota 1000 olii ibsuusaa, baduu kan hin dandeenye ta'uusaa, macaafonni 66 kan waliin mormine ta'uun isaanii kun hundumtuu macaafa qulqulluu kitaabota biraarraa adda isa taasisa jedhee qabxiiwwan kana walii wajjin yeroo darbe ilaalaa turreerraa jechuudha. Egaa har'a dubbiin waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama? Maal faatti fakkeeffama dubbiin waaqayyoo kan jedhu qabxiiwwan gara 13 kaaseetan gaggabaabsee dubbachuudhaaf nan yaala. Egaa isinitti hin dheeressu. Egaa hojiinis isinitti baay'ataa sila dubbadheera. Isinirra hin dheeressu. Qabxiiwwan kana ijoo kaaseetan sagalee waaqayyoo keessaa darbee dubbisaa yaada kana ergeen dubbadhee booda isa kaan immoo barreeffamaan gad isiniif nan dhiisa waan ta'eef achirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa firoota koo macaafni qulqulluun hafuura waaqayyooti waan barreeffameef dubbii jiraataa akka ta'e egaa kanaan dura qabxiiwwan yeroo barachaa turre walii wajjin kaafnee walii wajjin ilaalleerra. Dubbii jiraataadha macaafni qulqulluun. Dubbii jiraataa waan ta'eef jiraatee nu jiraachisaa jechuudha. Kanaaf egaa dubbiin sagalee isaatii humna hojjetu of keessaa kan qabu fakkeenyota garaagaraatiin macaafa qulqulluu keessatti yookaan kitaaba qulqulluu keessatti ibsamee maal faatiin ibsamee egaa humna guddaa hojjetu of keessaa qaba. Dubbiin sagalee waaqayyoo kallattii adda addaatiin gara jireenya keenyaa dhufee jireenya keenya jijjiiruu danda'a. Seenaa keenya geeddaruu danda'a. Waanjoo keenya nurraa cabsuu danda'a. Gaaffii keenya illee deebisuu danda'a. Egaa kan hundumaa hojjechuu kan danda'uu fi fakkeenyota garaagaraatiin illee kitaaba qulqulluu keessatti akka ibsamee jiru sagaleen waaqayyoo bakka garaagaraatti nutti agarsiisa. Dubbii waaqayyoo keessaa dubbifachaa qabxiiwwan kana walii wajjin ilaalaa deemna. Egaa maal faatti fakkeeffamee jira? Dubbiin waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maal faatti fakkeeffama? Sagaleen waaqayyoo maal dubbata? Maal nutti agarsiisa? Maal nuun jedha kan jedhu hiika isaa wajjin gaggabaabsee dubbachuudhaaf nan yaala. Akka waaqayyoo nu gargaaretti sagalee waaqayyoo keessaas nan dubbisaa. Egaa tokkoffaa irratti akka ibiddaatti fakkeeffamu. Akka ibiddaa. Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 29 gaafa dhuftan dubbiftan maal jedha? Dubbiin koo
akka ibiddaa mitiiree jedhee dubbata. Akka ibiddaa mitiiree jedhee dubbata sagalee waaqayyo. Kanaaf akka ibiddaatti akka inni fakkeeffamu sagalee waaqayyo nutti agarsiisaa jechuudha. Egaa ibiddi maal godha? Beekna hundi keenya ibiddi waa tokko gubuu danda'a. Fakkeenyaaf naannoo baadiyyaa keessatti yookaan magaalaa garaagaraa keessatti namoonni maal godhu? Kosii adda addaa waraqaan barbaachif waan hin barbaachif waan magaalaa tokko faaluu danda'u wantoota akkasii walitti qabaniitu ittiin gubu abiddaan. Kanaaf egaa waan kosii adda addaa gubuu danda'a abiddi akka nuti beennutti. Kanaaf sagaleen waaqayyoos akka abiddaatti fakkeeffama gaafa jedhamu sagaleen waaqayyoo gaafa akkasitti nutti dubbatu jireenya keenya keessatti wanta kosii ta'e wanta nu rakkise wanta waaqayyootti hin tolle wanta jireenya keenya keessatti nutti illee hin tolle kana hundumaa nurraa gubuu danda'a jechuudha sagaleen waaqayyoo. Dubbiin sagalee waaqayyoo hojii akkasii hojjechuu danda'a jechuudha. Kana qofa miti abiddi waan tokko bilcheessuudhaafis itti fayyadamuu dandeenya. Nyaata ittiin bilcheeffanna. Waan adda addaa ittiin hojjetanna. Kanaaf egaa jireenya keenya keessattis karaa hafuuraa akka nuti bilchaan, akka nuti guddan, wantoota hin beekne akka nuti beeknu, kan hundumaa beekaa akka nuti waaqayyotti guddachaa deemu nu taasisuu danda'a sagaleen waaqayyoo. Kitaabni qulqulluun kana hundumaa hojjechuu ni danda'a jechuudha. Dubbii waaqayyooti kitaabni qulqulluu jedhee isin barsiisaa ture. Dubbii waaqayyoo kanatti fakkeeffama. Kanaaf egaa walumaa galatti akka ibiddaatti fakkeeffama jennee kaasuu dandeenya sagalee waaqayyoo kana waan nutti agarsiisuuf. Egaa abiddi hojiin isaa kanadhaaf yeroo tokko jireenya keenya keessa wanti waaqayyootiin tolle maqaa gooftaa Yesuusiin kan gubate haa ta'u. Sagalee waaqayyootiin gubachuu danda'a. Sagalee waaqayyoo kosii nurraa gubuu danda'a. Wanta waaqayyootiin tolle nurraa gubuu danda'a. Jireenya keenya irraa gubuu danda'a. Hadhalee nan jira tarii kan nu rakkise, kan si rakkise obboleettii ko, kan si rakkise obboleessa ko, jireenya kee keessatti kan waaqayyootti hin tolle, kana maaliin godha jettee kan itti dhiphattu sagalee waaqayyoo yoo ati fudhattee itti jiraatte, yoo ati amantee jireenya kee wajjin wal simsiiftee jireenya kee irraa kan hundumaa gubuu danda'a jechuudha. Har'a maqaa gooftaa Yesuusiin kan nurraa gubate haa ta'u, kan waaqayyootti hin tolle, eekkamsa waaqayyoo kan nurratti akka inni dhufu godhu, biyya keenya irratti akka inni dhufu kan godhu, waan waaqayyootti hin tolle, kosii hundumaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan nurraa gubate haa ta'u. Kana qofatu hin taane egaa abiddiin bilcheessaa isiniin jedheera. Jireenya keenya bilcheessuu danda'a sagaleen waaqayyoo. Dubbiin waaqayyoo kana hundumaa gochuu danda'a. Akka nuti bilchaannu gochuu danda'a. Firoo tokko sagalee waaqayyoo ammallee isin aannan isin barbaachisaadha. Qorontos keessatti sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu. Kanaaf egaa firoo tokko aannan sana keessaa baanee akka nuti bilchaannu sagalee waaqayyoo nu taasisuu danda'a. Dubbiin waaqayyoo nu taasisuu danda'a. Yoo baran, yoo dhageenye, yoo ittiin jiraanne, yoo ittiin baanne, yoo ittiin galle, yoo abboomamne, yeroo hundumaa dhaga'uu qofa miti, yeroo hundumaa dhuguu qofa miti. Firoo tokko ittiin jiraachuu danda'utu nurra jira. Kana hundumaa yoo goone jireenyi keenya akka inni bilchaatu gochuu danda'a. Jireenya hafuuraa keenya akka inni bilchaatu gochuu danda'a. Dubbii dubbannuun karaa adda addaa hojii nuti hojjennuun akka nuti bilchaatoo ta'an nu gochuu danda'a. Dubbiin sagalee waaqayyoo jechuudha. Kanaaf egaa Ermiyaas boqonnaa 29 irratti dubbiin koo akka ibiddaa mitiiree jedhee gaafa waaqayyoo dubbatu kutaa kana keessatti argina. Kanaaf ibiddatti fakkeeffama tokkoffaa irratti jechuudha. Inni lammaffaan asuma Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 29 itti fufee maal jedhaa? Dubbiin koo akka ibiddaa mitiiree ergii jedhe booda akka burruusa dhagaa kattaa caccabsuus mitiiree jedhee dubbata. Kanaaf egaa dubbii waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama? Inni lammaffaan akka burruusaatti fakkeeffama. Burruusni immoo maalidha hojiinsaa? Egaa bubbeenna baadiyyaa keessatti iddoo garaagaraa keessatti magaalaa garaagaraa keessatti burruusaan namni hojiin hojjetu hundi keenya hin beeknaa jechuudha. Burruusi waa tokko caccabsuu danda'a, waa bulleessuu danda'a, waa akka waliin qixxaanne, kan waliin qixxaanne immoo akka inni wal qixxaatu gochuu danda'a. Kan sirrachuu dide immoo akka inni sirratu gochuu danda'a. Dhagaafaa ittiin sirreessu, dhagaafaa ittiin wal qixxeessu burruusaan. Kanaaf egaa caccabsuu, bulleessuu, wal qixxeessuu, sirreessuu danda'a. Burruusni jechuudha. Kanaaf egaa dubbiin koo akka burruusa dhagaa maal godhu dhagaa kattaa caccabsuu mitiiree jedhee dubbata sagalee waaqayyoo. Kanaaf egaa sagalee waaqayyoo yookaan dubbiin waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti kan biraan maalidha jechuudha? Maalitti fakkeeffamaa? Burruusatti fakkeeffamaa jechuudha. Burruusni immoo isinitti himeera waan inni godhu jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti jireenya hafuuraa keenyatti yookaan immoo gara nuti isa barachaa nutti akka nuti finnuun barbaada. Har'as wanta wal qixxaachuu dide jireenya keenya keessatti, karaa keenya keessatti, adeemsa keenya keessatti, bakka nuti jiraannu keessatti, biyya keenya keessatti wanta wal qixxaachuu dide, wanta sirrachuu dide, egaa dubbii waaqayyoo sirreessuu danda'a, wal qixxeessuu danda'a jechuudha. Wanta caccabu dide caccabsuu danda'a jechuudha. Akka burruusaatti dhagaa kattaa ta'e caccabsuu danda'a sagalee waaqayyoo. Laphee dhagaa ta'e caccabsuu danda'a.
Kana qofatu hin taane waan ulfaate caccabsuu danda'a. Namarraa caccabsee bulleessee kaasuu danda'a. Jireenya namaarraa kaasuu danda'a dubbii Waaqayyoo yoo nuti fudhanne, yoo nuti dhageenye, yoo nuti ittiin jiraanne, yoo nuti isa dhageenye sanatti deddeebuudhaaf yoo yaalii goone dubbii Waaqayyoo akka burruusaatti jireenya keenya keessaa wanta nutti ulfaate, wanta akka dhagaa nutti ta'e nu rakkise, nurraa hurreessu, nurraa bulleessu, nurraa caccabsu. Kana qofatu hin taane wanta wal nuu qixxaachuu dide wal nuu qixxeessu, wanta nuu sirrachuu dide nuu sirreessu akka inni danda'u. Egaa sagalee Waaqayyoo kanaan wal qabsiifnee hubachuu hin dandeenya jechuudha. Egaa firoota koo dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qofa miti, itti jiraadhaa. Jireenya keessan isinii sirreessa. Barri keessan sirrataa ta'a, mijataa ta'a. Wanta fuula keessan duratti akka dhagaatee isinii caccabsee akka isin dabartan isin taasisa. Kana qofatu hin taane wanta karaa adda addaatiin isin daangeesse akka inni bullaa'u godhee Waaqayyoo isin dabarsuu danda'a. Karaa isinitti banuu danda'a Waaqayyo. Kana qofatu hin taane wanta wal qixxaachuu dide akka inni wal isinii qixxaatu gochuu danda'a dubbii Waaqayyoo. Kanaaf dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qofa miti, itti jiraadhaa, itti jiraan. Biyyi keenya yoo dhageesse yoo itti jiraatte dhugaadha wanta biyya keenya rakkise Waaqayyo wal qixxeessuu danda'a, sirreessuu danda'a. Namoonni dubbii Waaqayyoo dhaga'anii itti jiraachuu dadhabuudhaan dheekkamsa Waaqayyoo biyya keenya irratti fidaa jiru. Kana qofatu hin taane rakkina adda addaa keessa galaa namni kan inni rakkina keessaa bahu dubbii Waaqayyoo fudhatee yoo ittiin jiraate. Kadhannaan baay'ee gaarii. Kadhannaa irra kan caalu garuu ni jalqabaa dubbii Waaqayyoo dhaga'anii itti jiraachuu. Gaafa namni dubbii Waaqayyoo dhaga'ee itti jiraate sana booda gaafa kadhatu kadhannaan isaaf dhaga'ama. Maaliif? Waa'een kadhannaa sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffamee jira. Akkamitti kadhachuu akka qabnullee dubbii Waaqayyoo karaa adda addaa nu barsiisa waan ta'eef inni jalqabaa dubbii Waaqayyoo dhaga'uuf itti jiraachuu. Inni jalqabaa dubbii Waaqayyootiin ba'anii galu. Inni jalqabaa dubbii Waaqayyoof kabaja guddaa, kabaja olaanaa kennanii dubbii Waaqayyoof Waaqayyoon sodaachaa dubbii Waaqayyoo kanatti jiraachuudhaaf yaalii gochuudha ni jalqabaa. Sana booda inni kaanselachuu danda'a. Wanti si rakkise si sirrachuu danda'a. Gaafati Waaqayyoof jiraattu, gaafati sagalee Waaqayyoo dhageessee ittiin jiraattu, gaafati sagalee Waaqayyootiin baatee galtu wanti si rakkise, wanti caccabu dide fuula kee duraa akka inni caccabu ta'uu danda'a. Wanti sirrachuu dide akka inni sirratu ta'uu danda'a. Waaqayyoo wal sii qixxeessa jireenya kee. Kana qofatu hin taane karaa hundumaa wanta gaaffiitti sitti ta'e hundumaa akka burruusaa jedhamee akka barreeffamee jirutti burruusa dubbii Waaqayyoo kanaatiin Waaqayyo wanta barbaachisu hundumaa siif mijeessee, siif wal qixxeessee, siif sirreessee akka itti nagaadhaan boqottee aadan diina kee irratti dhaadachaa akka itti jiraattu Waaqayyo gochuu danda'a. Kanaaf egaa dubbii Waaqayyoo akka burruusaatti waa caccabsuu isa danda'u, waa sirreessuu isa danda'u dubbii Waaqayyoo kana dhaga'uun bakka olaanaa kennuufiin hunda keenyarraa eegamaa jechuudha. Sana boodadha eebbi kan inni dhufu. Sana boodadha wanti tokko kan inni sirratu. Sana boodadha kadhannaan kan inni deebi'ee argatu. Sana boodadha ulfinni Waaqayyoo kan inni mul'atu. Sana boodadha gaaffiin kan inni deebi'u. Sana boodadha wanti sirrachuu dide kan inni sirratu. Kanaaf egaa firoota tokko dubbii Waaqayyoo dhageenye warra itti jiraatan Waaqayyo hunda keenya haa taasisu. Inni biraan Ibroota boqonnaa 4 dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti sagaleen Waaqayyoo maalitti akka inni fakkeeffamu kutaa sana keessattis sagaleen Waaqayyoo nutti agarsiisa. Mee dhaqeetan dubbisaa. Ibroota boqonnaa 4 ergiin dubbisee booda boqonnaa 4 lakkoofsa 12 ergiin bakka kana dubbisee maalitti fakkeeffama dubbiin Waaqayyoo isa jedhu as keessaas qabxii tokko isinitti meen gara sattaanutti isin dabarsaa. Boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargar hin baasa. Yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a jedhee dubbata. Kanaaf egaa dubbiin Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama inni jedhu inni sadaffaan akka billaatti fakkeeffama. Billaatti fakkeeffama dubbiin Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti nutti agarsiisa. Billaan maal godha? Billaan ni kukkuta. Billaan ni murmura. Egaa kan hundumaa beenu hundi keenyayyuu wanta ciccituu danda'e ittiin kukkunnaa jechuudha billaadhaan. Sagalee Waaqayyoos billaatti fakkeeffama. Kanaaf wanta kukkutamuu barbaadu jireenya keenya irraa kukkutaa jechuudha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Firoota koo homaa humna hin barbaachisu waa tokko gochuudhaaf jireenya fuulaa keessatti humnaan wanti godhamu hin jiru. Amantiif dubbii Waaqayyoo dhaga'anii gochuu. Dubbii Waaqayyoo fudhatanii ittiin jiraachuu. Dubbii Waaqayyoo kanaaf bakka olaanaa kennu. Innuu akka billaa waan ta'eef wanta kukkutamuu barbaachisu kukkutaa jireenya nagaa akka nuti jiraannu gochuu danda'a. Jireenyi keenya akka inni sirratu gochuu danda'a. Wanta gaaffii nuti ta'e gaaffii sana deebii akka nuti argannu gochuu danda'a.
waan nuuf mijachuu dide akka inni mijatu gochuu danda'a Waaqayyo. Wanti Waaqayyootti ulfaatu tokko illee hin jiru. Sagalee Waaqayyoo kan hundumaa gochuu danda'a. Firoota tokko sagalee Waaqayyoo qofaaf jiraachuudha kan nurraa eegamu. Waaqayyootti amanu, Waaqayyoon amanu, dubbiin kee kana godha jennee dubbii sana amannee fudhachuu. Ergi amannee fudhannee booda inni ofii isaati waan mummuruu qabu hundumaa mummuree waan kukkutuu qabu kukkuteetu jireenya gaarii akka nuti jiraannu gochuu danda'a. Kanaaf egaa dubbiin Waaqayyoo maalitti fakkeeffama? Billaatti fakkeeffama. Jireenya keenyarraa waan kukkutuu qabu kan kukkutaa jechuudha. Buruusa isiniin jedheera waan caccabsuu qabu jireenya keenyarraa caccabsaa jireenya gabii akka nuti jiraannu. Yeroo biyyi lafaa raafamu nuti hin raafamnu sagalee Waaqayyoo amantiidhaan fudhannee itti jiraanna taanaan. Biyyi waan gootu gaafa dhabdee, waan fuutu gaafa dhabdee, olii gadi gaafa raafamtu, gaafa yaaddoftu, gaafa dhiphattu biyyi lafaa, gaafa perperamtu biyyi lafaa, nuti sagalee Waaqayyoo kana amantiidhaan fudhannee yoo itti jiraanne nuti hin raafamnu, nuti hin perperamnu. Maaliif dubbiin Waaqayyoo nuti dhageenya, nuti amantiidhaan fudhanne kun jireenya keenya haala gaariin akka nuti jiraannu gochuu danda'a waan ta'eef. Wanti sirrachuu qabu sirreessee, wanti kukkutuu qabu kukkutee, wanti caccabsuu qabu caccabsee, wanti gubuu qabu guggubee jireenya nagaa akka nuti biyya lafaa kanarra jiraannu Waaqayyoo gochuu danda'a. Egaa firoota tokko dubbiin Waaqayyoo billaatti fakkeeffama. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 akka nutti agarsiisutti jechuudha. Inni biraan dubbiin Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama? Inni jedhu arfaffaarratti akka aannanitti fakkeeffama dubbiin Waaqayyoo. Akka aannanitti arfaffaarratti jechuudha. Isa kana Phexros irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 kaaftanii hanga 3tti dubbifachuu dandeessu. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaastanii hanga 13ttis dubbisuu dandeessu. Mee Phexros isa jalqabaa ergiin dubbisee booda egaa sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf Ibrootas yoo dafee argadhe dafeensi ni dubbisa. Lakkoofsa 2 kaasee hanga 3tti akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana irraa isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'e kanan gootu. Gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'e kanan gootu. Maal gootu? Dubbii Waaqayyoo akka aannaniitti dharraatu. Akka aannaniitti jedhee dubbata sagalee Waaqayyoo. Kanaaf egaa dubbii Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama? Isa jedhuuf arfaffaarratti akka aannaniitti fakkeeffama. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaasee immoo sagalee Waaqayyoo maal jedha? Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 9 kaasee lakkoofsa 12 kaasee hanga 13tti isa jiru immoo nan dubbisa. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Akkas jedha isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu hin barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniittu. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu hin hubatu. Isa barsiisu hin hubatu. Kanaaf egaa walumaa galatti dubbiin Waaqayyoo aannanitti fakkeeffama. Aannan immoo maal godhaa kan jedhu egaa hundi keenya hin beekne. Aannan nama guddisa. Aannan nama cimsa. Aannan lafee nama akka inni cimuuf aannan barbaachisaa akka ta'e egaa hundi keenya hin beekna. Kanaafidha daa'imni aannan kan isheen daa'imaaf kan inni kennamu. Egaa walumaa galatti aannan akka itti fakkeeffamu sagalee Waaqayyoo kutaa kana keessatti nutti agarsiisa. Aannan itti fakkeeffamu dubbiin Waaqayyoo. Aannan gaa ni guddisa, nu guddisaa jechuudha dubbiin Waaqayyoo. Nu cimsaa jechuudha dubbiin Waaqayyoo. Karaa hundumaa akka nuti cimnu gochuu danda'a. Akka nuti nama cimaa taanu nu gochuu danda'a. Nu guddisuu danda'a. Aannan itti fakkeeffamu waan ta'eef. Kanaaf egaa Phexros duraa keessattis Ibroota keessattis sagalee Waaqayyoo isa kanadha kan nutti agarsiisu. Egaa arfaffaarratti akka aannanitti fakkeeffama dubbiin Waaqayyoo. Shanaffaa dubbiin Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama? Maalifaatti fakkeeffama kan jedhuuf